abdii rakkina kadhata jedheen dubbata. Kana tokko isaa yoonii achiis immoo kadhataan rakkinarra jennee abdii keenyatti deebina isa jedhu dubbadhee turre. Asii achi abdii rakkina kadhata kan jedhu dubbata. Achiis immoo kadhataan rakkinarra jennee abdii keenyatti galla. Kan dubbadha. Mee galgala kana jedhaa. Abdii rakkinni kadhanni erga naa ifanii. Kadhataan rakkinarra jennee abdii kottan deebi'edha. Galgala kana dubbii kanan gajjabeessee sirbi. Abdiini akka dubbii sagalee waaqayyootti abdiin ibroota keessatti abdiin nuuf kenname amanamaadha. Abdiin nuuf kenname amanamaadha. Phaawulos kutaa kana keessatti immoo abdii qabdanitti gammadaa. Ermiyaas boqonnaa 31 lakkoofsa 16 yeroo ilaaltan 17 yoo ilaaltan si'achi abdiin jira kan jedhu argitu. Waan abdii kana yeroo kaasnu qilleensi haalli waan adda addaa yoo dubbate sammuu hin sodaanne qabaachuun abdiin kuni abdii amanamaadha jennee yeroo dubbannu abdii hin dubannee nama hin deebifne abdii namallee yaasifne jennee yeroo dubbannu abdiin keenya ina shorti goofticha isa ijarra kenne. Dubbii sagalee waaqayyoo keessaa faarsaa 146 lakkoofsa 5 ganama olii wajjin ilaalaa ture baasaa tafaati. Faarsaa 146 lakkoofsa 5 namni waaqayyo isa kan Yaaqoob irraa ija isaa keewwate abdii isaas isa kan godhate haga madara kutaa dubbisaa tafaati. Namni waaqayyo inni Yaaqoob kan Yaaqoob sana gargaarsa isaa ta'eef abdii isaas waaqayyo isa goofticha inni kaa'ate haa gammadu. Ameen. Abdiin akka jechuun isa kamidha? Waaqa isa kan Yaaqoob. Abdiin abdanitti gammadaa gaafa jedhu Phaawulos waan of harka waan barbaadan gashattaniif utaalaa jechuusaati. Waan jireenyi isinii miidhageef isin Filiphisius boqonnaa 4 baasaa dhaqaati. Filiphisius 4. Waan isinii mijaa'eef waan isinitti toleef gammadaa jechuusaati. Waan maal qabdanii fi gammadaa jedhe Phaawulos. Waan yeroo hundumaa gooftaatti gammadaa. Ammas irra deebi'ee nan jedhaa gammadaa. Ammas deebi'ee jedhaatii gammadaa eenyutti? Abdii keenya isa jennu sanatti yeroo hundumaa maal ta'a jedhe Phaawulos. Yeroo hundumaa gammadaa. Namni yeroo hundumaa haalli isa gammachiisu itti dhufeennaan yeroo hundumaa gammadaa jedhe Phaawulos. Wantoonni yeroo hundumaa nu gammachiisan lafa kana argamanii wantoonni namatti tolan argamanii gammadaa jedhe miti Phaawulos. Waan maal qabdaniif gammadaa jechuusaati. Waan abdii qabdaniif gammadaa. Kiristiyaanni kan gammaduuf waan faayinaansiidhaan fooyya'ee futuuttaan waan uffata gaarii uffatee futuuttaan waan kursii misaayilaatii of danda'e futuuttaan waan mana kiraayii gabbadachuu danda'e futuuttaan abdii ofirraa waan qabuuf sa'aatii 24 golbaa adeema. Tarii iji keessa waan biiftuu gadiirra jira taanaanii dandeessanii amiin hin jettan. Garuu gooftaatti gammadaa gaafa jedhu Phaawulos yoo guutas yoo irratas achirratti oleen isin hin jabin jechuusa. Yoo mijachuu baates achitti sammuun isin hin diigamin jechuusa. Maaliif? Abdiin jira waan ta'eef, abdiin qabdu waan ta'eef, bulee akka waan beektanii waan hubattaniif namni abdiin akkaatu akka nama akkaawwanti irraa birrii 50 birrii 500 qaba jedhee odeeffatuutu namni abdii himatu. Namni abdii qaba ofiin jedhu haalli inni keessa dhaabatu isatti miidhagu isatti nagaama. Maaliif? Wanta abdii keessaan dhufu beeka waan ta'eef. Abdii qabdanitti gammadaa gaafa jedhu abdii sana dudduuba waan warra isa abdataniif hiriiree dhufu nama kamiifiyyuu ifaa waan ta'eef
isa keessa waan gurguddaan akka jiru akka dhaloonni beekaniif akka dhaloonni hubataniif dubbata Phaawulos. Bara kana keessumaa ergaan kun dhaloota keenyaaf barbaachisaadha jedhee kanan Waaqayyotti gammadu ni guddaan. Bara kana qilleensi ilaalanii itti gammadan ni beeku. Akkas jedhanii gammachuun hin jiru. Akkas jedhanii gammachuun hin jiru. Heroo jedhanii gammachuun hin jiru. Gachiisanii gammachuun hin jiru. Ofirra dhaggeeffataa bula hunduu gurri isaa qilleensa dhaggeeffatu. Haala dhaggeeffatu. Har'a warri abdiin qaba jettan baga gammaddan. Baga gammaddan. Gammachuu daangaa hin qabnetu mana keessatti jallataarra. Warri abdii qaban isaan yeroo hundumaa fuulli isaanii gammadoota. Qilleensa addaa keessaa mi'aadhaan latu waan ta'eef, ari'atama keessaa ulfina ilaalu waan ta'eef, jibbamuu keessaa jaalala borii ilaalu waan ta'eef, qilleensa abaarsaa keessaa eebba dubbisu waan ta'eef, warri abdiin qaba jettan gammadaa. Har'a waan haaraatu jireenya keessan argata. Har'a waan haaraatu sammuu keessan argata. Gammachuun dhala keessanii, maatii keessanii, biyya keessaniif haa ta'u yee. Haalli dukkanaa'u gammadaa. Qilleensi isinii dhawatu gammadaa. Abdiitu nurra jira waan ta'eef mirga keessa mirgaa jabeeffadhaatii an abdiin qaba jedhaa. Zaasoon nama akkasu taane ani haala koo dhaggeeffadhu, waan lafti jettu dhaggeeffadhu, qilleensa dhaggeeffadhu nama jedhu kana rakkinni yoomuu duukaa jira. Waa'ee abdii ina shorti kana yoom kaase? Abdiitti kan gammannu haala mijaa'aa or favorable condition qofa laallee miti. Haalonni nu eeyyamanii jenna miti. Haala mudda keessa dhaabannetu haalli meeqan nu hudhu. Abdiittaan gammada. Utuu wanti si boosisu duddasitu maayinuti. Abdiittaan kolfaa abidda dabarfanna baran. Kolfaa rakkina dabarfanna. Harrayyuu namoonni kolfanii gadi ba'an jiru. Namni gammadaa gadi ba'an jiru. Haalli keessi gaddisiisa yoo ta'e har'a sooftiweerii gammachuutu dhufeera. Appilikeeshinii haaraatu dhufeera. Mana kee kan boqochiisu, dhala kee kan boqochiisu. Har'a appilikeeshinii addaatu samiirraa bu'ee jira. Inni immoo gammachuu jedhama. Ni gammada, mana kee gammada, dhala kee gammada, saba kee gammada, biyya kee gammada. Gammachuu sirratti ergeera. Kun sababa qabata eenyuyyuu tuntaane qabata abdiin nurra jiruuf. Rakkina dhala sa'aatii waan hin qabneef abdii yoo akka tiiknu rakkinni mumaasheeti. Rakkinni qe'ee namaa ani bor akkasin taa'ee waa mara didee qe'ee namaa bor Waaqayyoo kana naa kakateera achiin deemaa jira nama jedhu. Bor an nama akkasiitti nama jechaa deema. Dhufteetu karaa irratti nama ispaaltii yookaas karaa sirrii karaa qixaa fuulduratti ilaalataa jirtu fiddeetu diddigaa jirti. Isheen maal jedhamti? Rakkina jedhamti. Gaaf tokko asitti dubbadhe irratti fakkaata. Nama Waaqayyo makiinaa bitta ittiin jedhu har'a waan nyaataa dhabuu keessa ba'ee waan uffatee deemuu dhabee caamaan irratti ciccitee yoo kophee ofitti gatee miilla qullaa deeme miilli ittiinuu nyaatamuutti gaate waaqa sobaamu sirriidha. Maayittan waldaadhaa eekkakuusaa makiinaa bittattiin jedha. Garuu inni waan qoqqoottuu nyaatu dhabiinsa keessa ba'ee waan miilli hidhattu waan miilli keewwattu dhabee miilla qullaatu deemu miillu harkatti ciccituutti gaate. Amma waaqa sirrii moo dabaadha turuu akkasii. Maaliif beektu qe'ee abdii eessaa naqama waan ta'eef. Rakkina keessa baanee danna waan ta'eef. Qe'ee abdii kan ittiin geenyu riqicha rakkinaa yaabne. Mee warri abdii qabdatti. Abdii qabarreetta. Maal ga'e rakkinatti maa rukutan tare rakkinni maasi jeeqaree ishee yaabbatteetti darbii ta'u. Rakkinni transitional road yookaan karaa ce'umsa ittiin abdiitti dhaqaniiti. Rakkinnati ittiin achaba jettee yaaddattu sun karaa ittiin abdiitti deemtudha malee. Karaa isattiin siin jedhan isatti baatudha malee. Karaa ittiin kakuukeetti jeetudha malee. Isattiin okkoltee yaasitti kolfuu miti. Galgala kana rakkinatti adda si jabeesseera. Yesus jeetaan. Lammaffaa Qorontos 12 sana naara qaraati.
Lama Qorontos. Nam tokko wangeela Yohaannis 16:33. Dura wangeela Yohaannis na dubbisa. Wangeela Yohaannis 16:33. Jarumatu dadhaabate naaftee kara. Nan dubbisa akkasidha Yohaannis 16:33. Kana hundumaa sitti beeku. Biyya lafaatti rakkina qabdu. Biyya lafaatti maal qabdu? Maaltu jira? Hin sooromtu, hin bashaatu, hin utaaltu, hin biddiimtu irra maaltu jira? Rakkinatu jira. Eeshi. Garuu jabaadhaa. Garuu jabaadhaa. Ani biyya lafaa Ani biyya lafaa mure. Yeroo garanaa abdii qabna jennee lafa dhiibnu asii maal beekuu qabna? Rakkina akka jiru beekuu qabna. Waaqayyo si guddisa nama jedhu tokko rakkina shagee miila jala kaa'etutti hin jedha malee mudiitti qabateetu. Maaliif? Asirratti baay'isaa ragallu. Ammatu nugusaa ilaa makiinaa laman sii bita jedheetanidha. Garuu borii namatu dullaadhaan si qaqqabatee mataa keessi dhoosaa utuu ittiin jedhe. Amma namichi kun taa'aa bula moo rafaa bula? Kan Waaqayyo rakkoo fuuldura kee jiru si dhoosuufi raftee akkati bultuuf malee nagaa akka qabaattanii fedhaan kutaa maal gidee ture. Kan Waaqayyo abdii fuuldura kee jiru qofa si taasee rakkoo si miliqsuuf maaliif? Situu jilba dhabdee na jalaa duutaadhaan jedheetu akkatitti qabamtee jabaattuuf akka tumna godhattuuf abdicha si abdachiise sitti agarsiisa rakkina si quunnamu mataa isheeti dhoosa. Akkasumatti rakkina qabdu jedhee mamadu rakkina qabdu jedhee mamadu galuu jedheetu malata akka bartoonni humna qabneef immoo ajjal deebi'atu ani maal ta'eera jedhe ani samu'eel ijoolleen kun rakkina bira yeroo ga'an harkaan kennan jechuudha naamoo yeroo Waaqayyo jechuu danda'u. Istiimee namicha tokkotu si'a sadii waraanameedha lammaffaa Qorontos 12:9 kaasan. Kanas akkaana irraa fuudhuuf si'a sadii gooftaa kadhadheera. Akkana irraa fuudhuuf si'a sadii nan kadhadhe. Inni garuu ayyaanni koo sigaa humni koo dadhabaa keessaan akeeka isaa hin raawwata. Anaan jedhe kun Kiristoosiin ana bira akka buufatuuf dadhabaa ta'uu kootiin hundumaa irra caalchisee humni Kiristoos ana bira akka buufatuuf dadhabaa ta'uu kootiin hundumaa irra caalchisee nan gammada. Gammachuudhaan of nan jaja. Egaa Kiristoosiif jedhee dadhabbiitti salphinatti rakkinatti ari'atamutti gidiraattis anatti tola. Yeroo dadhabutti immoo nan jabaadha. Ameen. Rakkinni dadhaabisa warra jettanii mana ergaa miti. Rakkinni riyaa keessaa walla deebisa warra jettanii mana ergaa miti. Rakkinni si jabeessa warra. Rakkinni si jabeessaa jedhe. Istiyan olaabee mambadduu isaan hireeffaan natti argamu reettan. Shaga keessan naan hiriirsa. Kana booda lolli ari'atamu rakkinni ati keessa jirtu. Si ji'a darbee bagan lolame. Si waggaa darbee bagan lolame. Bagan namuu harka qabee nagaa gaafatu bagan dhibe. Bagan haalli naannoo deemati jettutti rakkina sitti mi'eesseera. Namoonni baay'een rakkina keessa ba'uu barbaadan. Chaalenjicha jabaatanii keessa dhaabatanii injifachuun barbaadan. Utuu Waaqayyo irraa qabee dabarsa ta'ee shaamaa torbaan dhugaa ba'u. Gatii baasuu hin barbaadan. Garuu namni rakkina hojii wallaansoo qabee beeku daldala cimaa keessa galuudha. Ganama waan tokko kaasettu seenaa Iyyoob irratti bo'aatu Ameerikaatu qoosa wayidaasu. Ameerikaatu interviyuu goote seexanatti interviyuu godhanii raadiyoo Ameerikaatu interviyuu godhan jedhanii haasaa akka qoosaati. Iyyoobiin al takkaalolleetu dachaa lama waan eebbifameef lammata mana Iyyoob innadhu jette seexannii jedhan. Maaliif takkaalolleen naa meeqa eebbifame? Dachaa lama eebbifame waan ta'eef amma yoo itti deebi'e meeqa eebbifame?
afurtaa waan ta'eef lammata karaa mana Iyyoobiin baanuu dambanyaa biraa barbaadan jette seetanneedhaan. Kiristiyaanni Kiristoos keessatti abdiin qaba jedhee of himatu ayyatama isaa saayikilii tokko irratti lolame dachaa nama eebbasaa dubbisu. Bara tokko ayyatame yoo ta'e bara nama kuufa ilaallata. Bara nama jibbame yoo ta'e bara afur kabaja isaa ulfina isaa lakkaa'ata. Dachaa lakkaa'ame dachaa ayyatame dachaa ulfina isaatiin lakkaa'ata. Adingi maashiniin isaa wangeela. Herrega wangeela hojjetu immoo eenyuyyuu na nama buusu. Galgala kana hamma eelte dachaa maqaa Yesuus waan haaraa arge. Galgala kana dachaa waan eelte eebbisi argatu. Namni namee qofaadhaan barri dhiyeessitti bayyinee. Kana booda rakkina kee amma rakkatteen gatiin kee ittiin si baqaffalamu. Namni kufu gufatu kufuun akkamitti nama dhoofti. Fuuldura teessee duuba teessee fuuldura teesseetu hin darbin hin jiraatin hin tarkaanfatin addoo akkasii nama dhoofti. Namni gufatu dudduubatti kufee beeka duddaan lafa dhee beeka yeroo gufatu akkam ta'a achi darbatama fuulduratti. Rakkinni akkasii jala keenya haalli si dhaawuuf yoo achi si mutee malee duddaan si galagalchu. Nama baay'ee keessan badduun baay'ee keessatti jettee of hin sodaatin herregi ayyatama kee fuuldurattidha. Harka keessan naa kenna. Elaa inni bara naa hojii beekatti dhufe ayyatamni bara namaa humnaa ol beekatti dhufe hin jedhin afaan beekalan hamma cimee dhagatiin saayee hamma eelte dhagatiin saayee rakkina kee eebba guddaadhaan si hojjeteera. Jaama korra badiya boga sabaradiya maatirra badina makeetta sheno hamma eelte gaarii lakkaa'ii maqaa Yesuusi hamma cabdee ulfina lakkaa'ii maqaa Yesuusi hamma ba'uudhaaf si jedhee hojjani maqaa Yesuusi hamma hamileessi dhiigame fayyaadhatu maqaa Yesuusi boqoon si qabachiiseera jedhaati Yesuus irratti nu eera jedha. Yesuus irratti nu eera. Phaawulos yeroo dubbatu natti tolaa jedhe salphachuutti rakkinatti ayyatamatti maalli taate natti tola. Kana booda maaliif tarii badii dhamaan naman qabumaan hiriyaan qabu waa'ee waan kee achi deemtee mataan jabdu baga daryabe baga salphatte baga miidhame baga lolame hafuura jedhatu sitti garagala mooda Kiristoosiif jedhee baga lolame isa jedhu sitti gala. Ebilos ke pradia abidda keessa araba siyaasa ofii kenneera. Nanda bagati jaba ebilos ke pradia nanda bagati rabaji nama keerta sheno sisis tatfi konfirme miti warra oliitu humna nu ergani ila kore gargaarsa keenya warra samiitu sagalee nuuf fidani. Apa keenya warra samiitu ergaa nuuf fidani galaa nuuf fidani warra badee barbaachadame jedhaniif warra lolatu narratti baay'ate jedhaniif samiirraa sagaleen dhufeera. Rakkinni ija si bansiisa malee abseeriyaa keessa hojii deebisu. Cena,
akka ishitti tolu ariyatamni akka ishitti tolu laphee keessa Waaqaa eegan isin baasuun barbaachisa. Amma nan bare yeroo xinnoo shimbirii wayii qabu waa fidaa itti gaajjira. Anaa fi geejjibii koo kan waa fe'ee mana naa fidu kan waa naa hojjetu rakkina goota. Yooma mana keessaa saboota ta'uu, siifoona ta'uu, haadha siifoodhaan haa ta'u, yeroo lolli tokko irratti ka'u, yeroo dhukkubaan haa ta'u, karaa tokko dhufu, yeroo illee anumti illee mataan koo mataa koo dhukkubutti ka'u, waan dhufaa jira. Waan malee kaanii kummanaan jedha. Malee naanni waaqayyo tun mana kee dhaabadhu tursite yaa'ilu naanni qorumsi kun jedhee hin beeku. Yoo na boobmoo baatu dhufaa jira. Laf jala kanaafna qosoqosutti ka'een jedha. Laf jala maasii qosoqose beektaa haalli. Maafsi lole beektaa rakkin abdiitu dudduubaan dhiibbatee dhufaa. Amen. Ini ijoolleen gatarii akka qorigaa warri booleetti nana warra gatarii. Amma yeroo mee iddoo biyyoo diimtuu beektu yeroo isheen dhiibbattee ol kaatu yeroo isheen dhiibbattee ol kaatu itti joroottan kopha sirriitti taatu maaliin yaadattu? Maaliin yaadattu? Warri keessumaa horii tiksuu jaalatan yeroo lafti kopha yoo ol ka'u maaliin yaadattu? Kopha sirriitti yeroo ni ta'u. Warri waaqoo beektan jirtuni si warri waaqoo beektan waaqoo andur waaqoo baay'een argan waaqoo nama hundarri jirtu biyya lafti dhiitoftee annaan duran bira ga'e yeroo waa tokko ol ka'u waatu keessa amma yeroo haati tokko keessatti dhufu waa keessaa baafattaa jira nama dhiitaftee ol argu dhaqeen kubaadhaa nutti hin ga'a ta'asii muka gashee asii muka gashee hudduu jajala gashee tani hundee battangee boqoqoqo godheen baafanna waaqoo lafti boqoqna keessa waaqoo jira anichi koo yeroo hundumaa yoo noriitti su akkasitti numaa gotti lafti dhiitofna maaltu keessa naa jira waaqoo bakka gaafa sanaa wanti haati koo rakkattu amma haala sitti boqoqe yoo argitu achi gallittee waa keessaa fuutaa jira lafuma fayyaa laalli walqixxaataa galeessaa yeroo dhiita eesee ati galeessa mijataa yeroo ol ka'eesee wantati galeessa akka salphaatti keessa deemtu yeroo ol ka'eesee gallittee ennaa waatu keessa sii jiraata yeroo gadillitti waatu keessaa sii ba'an jedha ol jedhaati haala na rakkise keessaa waa fuudhayna haala na rakkise keessaa waa fuudha. Rakkinni sirriitti tolu. Ariyatamni si keessa jirtan sirriitti tolu. Achumaan abdiitti deebina. Anja gaaffii nuti jabu. Afaan araanyatti baay'ata. Raajiin itti baay'ata. Keessaa isa caalu kana naa seenu. Wangeelli gargara kana ija namoota baay'ee bana. Abraasha. Nanda bagatirra bajina bakeerta shenu. Gaaf tokko waraabessatu dhaqee illee diimate gaaf tokko yee obbo Leencooy baay'ee rakkinaa fi naa baay'ee yee obbo Leencooy innaan isin akkootti illeetti dadhabdangee maalii biyee naani illeetti ni koo caammaa hodhiti nageenya isinii caammaa hodhitiini akkumatti ergaa mootii keenya taatanii caammaa tokko maaf isinii hodhuu dadhabde jee yaa edee Leenci Amma orang itu lihat ini ya, nani? Aki kami nabi dia. Aki itu bukuda semua wedding, enyu, lihat tidak. Bukuda apa? Semua mana? Kut, enyu bukuda. Boleh jo, satu semua mana? Semua mana? Kut, mana berkomando tu je? Lagi semua mana ni semua kan? Yesus ingat lihat dia. Gama cik Yesus. Hojii kee maalidha Leenci? Ani hojiin koo baay'ee hojii gahaa qabaadhee miti. Waaqumatu naa eebbise. Waaqumatu
nagargaaree cammaa namaan xargaa nanudhaa waan akkasiin hojjedha malee anu jigaa qabu itti illeetti akkam ammayyoodhaa cammaa nanu din turtere maal yoo bogoofta akkasin cammaa barbaadanii hin barre malee hanuma siin hojjedhu ammoo kaane amma hin argadhaa waa'ee ayyatamaa manaasa amma kaane ammayyuu isinii cammaa hodhuu hin danda'amu akkamitti cammaa naa hodhita beeratti maal barbaada cammaa barbaadanii leet maaliif fagoo miti nani minaa malee gogaawwan abessaattaa itti akkasa jechuun sila du'aa feetu deega ammoo giddii gogicha barbaachamu amma namni kenna ishee ari'atame ishee lolame ishee xiqqame duwwaa gurgurfateetu sammuu isaatti jireenya isaatti miidhama deemee garuu ari'atamni faayilli kisiisa irratti baname deemee mataa diina isaatti akka deebi'u hin beeku maaloo gargara gara keessa naa kenna haalli yeroo hundumaa witi deesse walgahii meeqa sirratti taa'ee karoora meeqa sirratti baasee haalumti afurii budaa afurii xiqqoodhaa jawweedha karaa daddaan sirra bulu kan takkaarra fiitigee gadi jaalladhe sun naanna'ee utuma tatu ofirratti jiksee deebi'a. Ofirratti jiksee deebi'a. Sinyaadhaatti nyaatamee deebi'a. Sinballeessaatti badee deebi'a. Rakkinni kee baranaa sun mana diina keetti dachaa gadi ciiseera. Inni ati irratti agar. Isa sadaffaa waa'ee kadhataa xinnoo haasa'etan kadhati baakboonii waldaa kiristiyaanaati. Gooftaan keenya Yesuus Maatiyos boqonnaa 7 irratti kadhadhaa isiniif Maatiyos 7 dubbisne. Seetii tolaa kan jiru. Yesuus itti fufee kadhadhaa isiniif hin kennama. Barbaadaa hin argattu. Balbala rukutaa isiniif hin banama. Kan kadhatu hundinuu hin fudhatu. Kan barbaadus hin argatu. Balbala kan rukutuufis hin banama. Kadhannaa dudduuba maaltu jira? Argachuutu jira. Argannaa barbaachifataa naman jallaqu. Hin argamu wanti barbaadan. Kadhannaan baay'een malu rukutuu naman gaafatu banamuutu jira. Kadhannaan barbaacha naqamu barbaadee dhufu. Kadhannaan karaa kadhannaa wanti ta'u isin jechuudha. Karaa kadhannaa kan inni kan biraa Ermiyaas boqonnaa 33. Ermiyaas 33. Kadhati maal akka hin taate sitti godhamedha. Ani yeroo baay'ee namoota abalukkoo ispoortanyaadha daanii qaba bilaakii qaba yeeloo qaba maala jedha irra nama jilba qaba jedhamu sodaadha. Inni na kadhadhu ani siif nan nagaa wanta guddaati qottee bira ga'uu hin dandeenye sitti nan himaa. Ameen. Kadhannaan tokko waan of hin beekne arguutu jira. Waan of hin bira ga'uu hin dandeenyetu bira ga'a. Kadhannaan immoo akkuma dubbiin sagalee Waaqayyoo jedhu Waaqayyo isa nama dhaga'u waajibachuutu jira. Ameen. Kadhannaan eenyuun waajjisa? Waaqayyo. Kadhannaa itumatu isaayyuu talking with God. Haasaa Waaqayyoo wajjiniiti kadhannaan. Kadhannaan Waaqayyo wajjin dubbachuu Waaqayyo wajjin haasa'u jechuudha. Namni kadhatu waan ofiisaa qoree range karoorsee yaadee sadarkaa barnootaatiin waan ofiisaa bira hin geenye tokko karaa gooftichaatti maka. Amma yeroo akkas wanta ogeessi fayyaa jedhuu fi wanta hafuurii qulqulluun jedhu yeroo difeensi isaa ilaaltu ogeessi fayyaa kana deemnu tachee asirka. Sakaan immoo kun asittuu hin danda'amu rifeenii barreeffatanii achi argisu. Yeroo nu bira ga'u garuu asumatti du'ee argina. Kun amma kadhata keessaa waan nu fudhachuudha. Kadhata keessaa waan beektota harkatti dide waan gurguddoota harkatti dideetu lafa kadhataatti du'a. Kadhanni jiraannaa we are success. Kadhati yaa jiraatu. Humni kadhataa keessaa na jabaatu. Bara kana namni kadhatu
dhagaadha diina isaatti. Biyya kanatti sibiiladha. Haalli isa dha'u kamiyyuu isa hin galaafatu. Namni kadhatu hin jabaata. Kadhannaadhaan rakkina keenya irra ejjenne dhufnee abdii keenyatti deebina. Haalli jireenya keenya wantoonni nama raasan humni kadhataa yoo jiraatu rakkinni keenya inni nu sila abdii bukkee rakkinatu jira jedhu sun fedhii ta'a kufaata. Kadhata qabna taanaan rakkinni keenya ol ijaaramee gubbaarra yoo ga'e iyyuu birrii guddaadhaan kan hin jigne yoo ta'e iyyuu kadhataan garuu daqiiqaatti. Gaaf tokko Zarubaabeltu gaaratti yaadda. Raajicha macaafa raajicha Zakkaariyaas gaafa ta'e dubbista. Zarubaabel gaaratti dura isaa dhaabbatee yaadda iyyuu kana eessaa hin darbaa maaltu ta'innaa maalodhaa yaaddoo meeqa keessa galee dhiphata ture Zarubaabel. Gaafa dhiphatutti Waaqayyo Zarubaabel biraan ba'e. Gaafa Zarubaabel bira dhaqu ilaamee Zarubaabel jedhe. Ilaa kuni humnas miti jedhe. Aangos miti jedhe. Jabina waan tokko yuusin gaafatu kun maaliin irra jedhe. Maaliin humna kootiinidha wanti kun kan inni jabu kan inni dirreetti deebi'e. Humna kootiin jennaan gurbaa qalbitti deebi'ee humnicha eeguutti kan. Humnicha dhaabbatee eeggatutti kan. Utuu turii wanti sila qofaa isaa gaaratti ta'e amma garuu Yesuus wajjin dirreedha. Kadhata qabna taanaan haalli nu qobaatti gaara nutti ta'u Yesuusin gaafa argatu dirreedha. Haalli qobaatti si argatee gaara fakkaatu gaafa Yesuus si bira ba'u. Kadhanni kee gaafa dhaga'amu gaafa Yesuus sitti siqu dirreedha. Haalli qofaa si mootisu gaafa Yesuusin argatu godhu. Haalli qofaa agarsiisu gaafa Yesuusin argatu ol kaatee dhaabachuu. Amen. Baay'ee namticha isaa boo'icha dhaqee tokko sanatti ilaala. Namtichi tokko boo'icha dhaqee dani. Guyyaa afurmoo shan irra dabarsee dhaqee lafa boo'ichaa. Gaafa dhaqeetu anoo karaa deemeen ture nama shamu nama jaatoo sanii taa'adha. Anoo karaa deemeen ture maanyi baay'ee rukusa jaa ture innaan calmatti hin jedhan inni tokko calmatti hin jedha. Isa lamaffaatti akkas galagalee. Dhugaa Waaqayyo karaan deeme maanyi yoomidhaa kuniyee calluma jalaadha. Isa sadaffaatti akkas galagalee. Anoo reefuun galaam dhugaa Waaqayyo yooma waaltanii callumatti hin jedhan akkas galagalee sadhumaa. Ani kunoo dingatumani karaa deeme tan rakkoon irra ga'ee chiiga karaa bubbulee reefu dhufaa. Maanyi akkam nama gaddiisaan naan calluma inni kunis. Innoo tokkicha taa'ee maal jedhee kunee Waaqayyo na qopheedheetu tokkichatti dhaggeeffatee no gabba'uudhaaf satattee ol ka'eetutti galagaleetu. Egaa inni du'es inni jirus waa waliin caalee walitti qabee Waaqayyo labsees namaa isa du'es isa jira wanti adda baasu waan hin jirreef walitti qabee Waaqayyo warra du'aa wajjin maqaa keenya nu waamin. Mee amiin jedha. Warri jirtan ani jira jedha ayyaati. Yesuusin jiraan keessa biyyattii gara keessatti argamu. Haalli dhufu kamiyyuu callisin jedhaa hin jedhine.